وان ساعد ما جرى دقيقة تكنا خنا because وان يجون الدبابة تشوف بعد أبو ماسكو أنا سنان جالنا مسنتونا تقدر سنان أبشر لا سنتونا كنت ميزبي فيديو لان أيوة واتك كما غوبزي واتك لا باباكو أكاس بابا شيخ رياضي نسبة جالنا سنين نان جالنا أبشر وان جرو أجندا غرتي غودي غودي فنا جران ورا غرتي من بيتم فيمسو تافو هنگا ورنا مسات إلو داف فلا ورا بربادو سام بربادا فسرن دفنه آمنوا في كفرون أبشر الراتي غرتي فلانو وانجرو موفي ميرجو إسني غالجرا وانجرو بيا أمانتي ميكا بيتي توبيا تنا كيسا أنا ما فهمتي توكو كوفان بيكا كرا يسوع كريستوس كوف أوكي سيجافر دابر سيجافر دايه أوكي واقفتان جرتي منجرتي توبيا كيسا جرتي إسلام نجرا منجرو جرا بينتين جرتي منجرتو jirtin jedhina jiru ortodoksii jira moo jiru ayye ana faana raggeessu dubas jira sanii fi jira okay wantoonni kun mootummaa birattis Itoophiyaa keessa amantii jedhama moo hin jedhaman hin jedhama abbaatti amana hin jedhamu ana biratti garuu amantii siini si walii galuu qabna dura amantaaleen kun ni jirti moo jirtu biyya lafaarra jiru amantaaleen shanan kun hundinuu kan waaqayyooti jettee amantaati karaa sirriin tokko qofa jedhee namana tokkichi san kami amantiin si jedhe jechuudha amantaan si jechuudhaan karaa si gaafanne ustaaz ana qofa na gaafadha awwalee akka awwaleetti karaan sirriif karaan dhugaa isa ayye akka awwalee personaali kee ustaaz akka awwalee si gaafadha islaama keessa turteemi waggaa meeqa turte waggaa naannoo waggaa 27 oliiti waggaa 27 olii turte islaamummaa baratte ammoo ati waggaa 27 guutu ammuma ijoollee miidiyaa irraa nama arrabsan baratan baradheeraanis ansa sinin jedhe waan namaa dhiise anaa fi ati me and you anaa fi ati dubbachuu jira awwalee waggaa 27 amma na fayyadu baradheera fakkeenyaaf waan isa dhubee kaa shaadaa beeka dhaabbad si gaafadha holdan is okay waggaa 27 islaamummaa keessa turte waggaa tokko akkana dura gara gartee gara gooftaa Yesuus jettee dhufteemi guyyaa 8 dura guyyaa 8 dura tole islaamummaa baratteemi eessa baratte gaatiraattiin baradhe biyya ulamootaa biyya sheekii gurguddaa gaatiraatti okay sheeyinat irra baratte tafsiira eenyu tafsiira baradheera hin jennaan hin beektu jechuudha hin baranne ka baradhe maaf naan jette duba waan hunda wallaaltu ustaaz ilaa okay madarasa irraa si gaafadha madarasa baratte an ustaaz an nama marra buka rabbi Allah mali hunda beeku ya awwale qur'ana sini qara'u please naa qara isin hin jenne waan si gaafadhu qofa please maqaan kee eenyu sin jedhe maqaa abbaa keetiin af hin himtu awwalee ko maquma keeti islaamummaa keessa waggaa 27 turte barattee sin jennaan baradhee naan jette tafsiira eenyurra sheeyinis barse eenyunnaan hin barannee naan jette goobas madarasaa baratte madarasaa baradheera duraanee madarasaa kami baratte madrasaa gaattiraa jiru tan baradhe madrasaa gaattiraa barsiisaan kee eenyu amma lubbuun hin jiranu qabriinitti rabba taaraaramu ustaaz Sharafuddin jennaan jiru ustaaz baay'ee jiru okay quraana wala raayila tumura duraan xumureera kale dabarte duraan jedhin xumure ma jedhi xumurte in xumurre jedhaan jiru xumuruu koon isinitti maa jira ustaaz gaaffiina gaafachuudha yeroo ji'a sadii kennaa jiru waa'ee keessa an kiristaanummaa irra si gaafachuun deemu islaamummaa irra si gaafachuu jira isan isin gaafadhe yuunaan deebisnee mundi keessa qooy kana wallahi si deebisa na gaafatta waa'ee gartee nuti bakka kana comparative religion wala amma waa'ee sila keetii qofaan si gaafachuu gaaffiyaan isin gaafadhe naa deebistan malee in deebisu sana gaafataa jirtan please nama kuma shanti jira nama kuma shanti jira nama lakkaawwan namni miliyoonii 5 Oromoon guutuun gartee Itoophiyaan guutuun haa dhufta awwal kiyya please waan isin gaafadhe naa deebisa nama machuur ta'e waan isin gaafadhe naa deebisa waa'ee keetira daqiiqaa muraasa naa kenni si ka islaamummaa ta'in an keessa jiru sana anis yoo akkuma ati keeti anis karaa si hojii fudhachuuf gooftaa waliin barbaanna waaqayyo dhuga islaamummaa gartee tafsiira hiikoon beekuun an jette madarasaa qaree namna qaraa isitu ila deena qaree isinitti hima quraan iddoo sin gaafachuutti jiru holdan na afaan hin kai miidiyaa tokko inni nuti ati interview nan godhu goobazi si deebisa maali akka ijoollee agenda wallahi you are wasting your time taphat jirta ashoofu dantaatee feetu gara kiristaana deemtu feetu ayyaana dhiisika reefu jam abumaas zetta okay qur'aana xumurtee gubbaarra
ila quraana juusa soddomman xumurtee Tafsiran hin beeku malee xumureera. aboo xumurtee qaraatee xumurtee sin jedhe eenaan jedhe Xumureera. okay xumurtee gaafa islaamummaa keessa quraana gartee hifziidhaan xumurtee moo akkanuma bakka ijumaan xumurtee Ijaan isa ilaalanii qaraanuun qaree. okay hiik tafsiira takkaa qaraateen beeytu miti Qaraan hin sobuun hin qaraan. Maali boo maal wal jala saniif hin deemu saniif hin deemu Ustaz Farhan Disa, Ustaz Eegumati jettee nan okay quraana ijaan xumure okay quraana xumure ustaad namni ustaad naa guddisi quraana eega xumure naan jedhe ijaan dubbistaami quraana bakka takkan siiman Gaaffii Ustaz Farhan ta'e dhugaa waan gaafatamu. Dhugaa Ustaad Abu Farhan. quraana Amanis. Ila Abu siiban Farhan. koy Na dhaga'i. Na dhaga'i. please Na okay guddisi na guddisoo barbaad. bakka tana dubbisi na guddisa bakka tana dubbisu Na dhaga'i al tokko. lala bakka tana na dubbisi sirraa fixadhe please Qoy bakka kana tana dubbisi naasaa. Qoy kana naasaa. awwalee kiyya anaa si gaafa joonaa soita quraana xumurette dhugaa wangeelaa mana sheek riyaadit mana kan kee yaa mana sheek mana riyaadii sheek awwalitti dhufee nan dubbisaa eeguma namichi viidiyoon irratti hojjete kun na gaafa ta'e dubbisi. please mana kana please na dubbisi Tuffii faraaniif jecha na dubbisi ka nama kuma shan na dhagaa jiru immoo xumure naan hin jenne xumure naan hin jenne wan nama kuma shan na dhagaa naaf jiru mujayta awwal mana sheek riyaaditti awwal tas gabbafa please mana sheek afura awwalitti deebi nan dubbisa anaaf dubbisi ummata kanaaf dubbisi ummata faraanii fi miti faraan gadiin buusaa ofeet faraan gadiin buusaa faraan immoo naman tuffadhu naa keessaa dubbisi anaa si gaafachuu jira naa dubbisi please naa dubbisi hin dubbisu hin dubbistu ayyee nu galte jechuudha goobas mataa keessaa isin qara amma kana naman ta'a naa qaree mataa keessaa naa qaree isin jan ijoolleen kiristaaninu namni kun bishaan dhaggeeffadha waan biraati ummata dhiisi anatti haasaa boo ummata dhiisi si wajjin haasa'u jira goobasi okay waan siin jedhu gaafa islaamummaa keessa jirtu waaqa meeqa waaqessu turte gaafa islaamummaa keessa jirtu waaqni ati waaqessu kami waaqa meeqa waaqessu maqaa 99 na waaqeffataa ture maqaa 99 na dhaggeeffadhu afaan oromoo ni dubbattaami wayi amaariffaa wayi ingiliffaa hundayyuu nan dubbadha okay let me ask you who do you worship when you were a Muslim dubbadha jedha akka okay galatoomi awwaleen kolfiniiti deebisi waan gaafi namoota si dhageeffachuu jira nuti saawwesti godhuu basara dhufne yoo feete waan sin jedhe gaafa islaamummaa ani sinan kabaja miira keessan galina subii bira waan obboroodha subii masjidii waan deeqaa takka fixxu namman hin kabajne faraanicha kana qofa hunda keessan hin immoo kabajin fet anal isinan dhiisi si kabajan okay goobas waan jedhe gaafa islaamummaa keessa jirtu awwal koo guyyaa sadii dura keessaa baate guyyaa sadii dura waan ati waaqessu guyyaa saddeet dura eenyu waaqessu turte waaqa meeqa waaqessu turte akka quraanaatitti tole kanan waaqeffachaa ture yes nin katabadha dhaggeeffadha rabbii sammeeqa rabbii sammeeqa tokko okay goba tokkichi san waaqayyoo dharaa waaqayyoo kijiba wishataamii waaqessu turte moo waaqayyoo dhugaati gaafa sana dhugaadha jedheenitti amane arra garuu soba ta'uu bareera. Si gaafadha jechuun quraan islam waan wangeelaa si gaafadha ragaa hojii quraana waan beektuuf si gaafadha waan jedhe waaqa tokko rabbi jedhamu maqaan isaa too eenyu kan jedhamu kan waaqessu turte tokkichi san waaqayyoo dhugaa maqaan isaa 99 maal maqaan isaa sin gaafanne baran waan jedhe waaqayyo nati waaqessu turte tokko moo lama moo sadii moo afur tokko ani sobu mustafa abu bakr sobu man goobas dhiis ustaada si gubbaa jiru kana dhiis anuma dubbadhu okay nan jibbe namicha kana na amana nan jibbe waan jibbe kiristaanumaan akkana jettu yesuus nama si abaarellee abc jedha jette gama san gaafa dhayte abc yoo si abaarellee maqaa dhiifama si godheera sin jaallata na dhaggeeffadhu dhugaa waaqa dhiifama si godheera ani makka kenda dhugaa waaqayyo dhiifama si godheera ani taa'imii fixeetiin obboro subii aduun ba'uu jira gara masjidaa deemu subii na bira okay waaqayyo tokko jette waaqayyoon tokkicha rabbiin tokkisan kan gartee waggaa 27 waaqayyo dhugaa gartee rabbii dhugaa waaqessu turte moo rabbii kijibaati amma waggaa 27tti amma barutti dhugaadha jedhee nama naa ture in sobu'an dhugaa jarri kuni ustaaz gareen shaadaa
oggaa kudha shanii ol leenji'eeti kan inni uummatatti gabbaye. Ani immoo lubbuu haaraa jedhama amantaa kana. Yeroo ji'a sadii kennaati leenji'een isinii dhufa. Maal leenjita? Quraana ganaa barattamoo wangeela ganaa baratta lachuutu irraa wala jechuudha ammati. Wantan baradhu natti Beitu Quraana beitu jette. Quraanuma isin kaleessa tafsiira sanan barsiifne nan baradha. Wangeela ko dantateeti waggaa 27 nuusi barsiisa. Barumsa ammayyaa fadhakeetti bara Waaqayyoon gabbee baradhu sin jedhee simtuma. Ofiif deemtee dalagatta, ofiif deemtee baratta, ofiif deemtee fuudhaaf yeroo mallee barbaaddatta janajjante. Namni si tumee si ergu Waaqayyoon si tumee sin ergu. Fadhakeetti biyyaan baate ofiif deemta Waaqayyoon deemsin hin jedhu. Waan jedhama Rabbiin ati waaqessaa turte san Rabbii waggaa 27 kan kijibaati moo kan dhugaati? Kaleessa raamiti arriboor hin ta'u jedhe ustaas nan jaalladhu raayyaa abbaa macaa. Kaleessa maaliif na gaafattu? Si waan ati si gaafadha naa deebisu jirtaa miti? Waggaa 27 Kaleessa dhugaa ture adda soba ta'uu isaa bareera. Okay, si gaafadha yoo soba Waaqayyoon duraan waggaa 27 waaqessi turte Waaqayyoo kijibaatii mi? Eessarratti harkatte waan akkas jedhu? Ji'a sadii na beellamaan jennee? Maa dubanatti himtaati? Kijibaatiin aan jetta waggaa 27 kijibaan aan jetta. Oi garuu isin an ustaaza jedha nama jabaa ofiin jedha ana nama wallaalaa ganaa barataa jiru nattarachuu iyyellaa ta'u. Kanaafuu ati waaqa dhugaa hin barane waaqa dhugaa hin beektu jechuudha. Waan an baradhe isinitti himu dhaggeeffadhu sittan hima. Wantan baqadhee deemee waaqa bicha si gaafadha waaqa tokko waaqa waan an baqadhee deemee fan sitti maayira obboleessa koo wantan baqadhee deemee Iyyasuus Kiristoos jiraataa fayyisaadha. Rabbi maaliif Rabbi qoyka yoo Rabbi fayyisaadha jedhame awwalee akka jecha kiyya akka jecha isaanii hubattuuf sirriitti jechuudha. Wanni siin jedhani macaafarraa si gaafannaa macaafarraa hin beeku qaxaroo naa kennaa jette. Okee jedhanii si dhiisan. Macaafarraa sin gaafanne macaafarraa si gaafachuutti hin jedhan. Okee Umma keessa barattee jirta jennaan Quraana baradhee jira waan ijoolleen beeku ni beekaa jette. Jennaan ammoo Islaamummaarra si gaafatan. Islaamummaarra ammoo duraan waaqni ati waaqessaatiin turte eenyu jettee waaqessaa turte lafarra waan jiru moo samiirra waan jiru moo isa kamiidha waan jiru si gaafatan. Rabbi jedhe. Isa san irraa si gaafatan. Isa san ammoo sirriidhaa miti jettee dubbatte. Quraana irraa eessatti akkas jedheetiin dubbataa eessarraa fuutee waan jiru. Macaafa beeku jette. Anuma tu bare soba ta'uu isaanatu bare akkamitti barte jettanii na gaafachuu dandeessu. Akkamitti barte macaafa beektu Quraana beektu akkamitti barte isa kana si gaafatan bu'aan. Okay waan an beeku tokkoon isinitti magaa na jala naasayinaa jarri kaan isaan kanas nan kabaja waan. Naasoo ustani hararru deebise walii galuu dinne. Ela innan ittamane fayyisaadha jedhee ittamane fayyisuusaa ragaatu jira. Innan baqadhe immoo nabiyyi isaatu kuffannaa. Jechuun waan jettu kana awwalee kiyya baran. Waan jettu kana ragaa wajjin himuutti hin jirtu yaaduma sammuu keetii yoo taate hattuulleen namni ejjuus naaf sirri jedha. Yaada sammuu keetii miti sila naa deebisa. Nabi Muhammad. Ansan sirriin itti maa fayyisuu dadhabe. Awwal kiyya sagantaa mata duree maana baasta si hojii xumuradheet maana cin bifa bareedaa boruus guyyaa itti aanus waggaa itti aanus ni haasofna. Guyyaa barbaadde wal argina. Baabaa koon dhufa sheekriyaati sheeka awwal. Waan jedhe waaqayyo. Nandufa maadhaan saana duraa fitte goobe saana duraa fitte yaa jiran waan jedhe waaqni ati waaqessaa turte akka islaamaa waggaa 27 ka guyyaa 8 dura waaqessaa turte waaqa 3 moo 4 moo nan tokko naan jette tokkichi san tokkicha dhugaati waggaa 27 waaqessuu turte maadharaatenna ansobaan jette mi dara kijiba okay hayyeteen ko mas gaafadha wan qur'aan wangeela irraa miti waaqni gartee waaqessuu turte kan sobaa ta'u qur'aan irraa naa kanuu dandeessaa. Quraanatti nama nu kaan. Ma eessarraa fuute kan sobaa kan jedhu kitaaba madammari moo kitaaba hin gaabbu ka juwaari moo geela irraa moo quraana irraa. Qoy guruuppiin hoggaa 15 barate ji'a 3 naa obsuu dadhabee. Yaa goobas isaan sin qabu ati waaqayyoon hin beeytu waggaa 27 ka mallas bulchee ka boqote mallas biraa hin beeytu waaqayyoon. Awwal. Okay, waaqni ati waaqessaa turte san lafa keessa jiramoo yoo rabbiif guyyaa qiyaamatti amantan hoggaamee qabarattan amantaa islaamaa yoo rabbiif guyyaa qiyaamatti amantan isa dhiise obboleessa koo barumsa ammallee barachuu jirra ittaqillaa amma barattan natti himaa ittaqillaa yaa goobasi ragaa qofa ragaa qofa Yesuus fayyisee hin fayyisaa fayyisnaan deemee jedhee dhukkubsachiisuu hin danda'a. Waan barbaade gochuu danda'a. Inni dhukkubsachiisa. Waan ajaan godhu garuunni jaalala Iyyasuus jaalala. Gaafii dhukkubsachiisa. Iyyasuus jaalala Iyyasuus jireenya. Dhukkubsachiisa moo dhukkubsachiisa. Iyyasuus karaadha Iyyasuus dhugaadha. Namni lagai gooftaa miti namni gaariin iyyuu nama dhukkubsachiisa. Ayyuu siin jedhan.
Agai gooftaa miti dooktarri gaariin tokko iyyuu marfeesi dhukkubsu si waraana. Eenyuun nama dhukkubsachiisa ree? Yesuus erga hin dandeenye. Yaa garee shaada. Yesuus fayyisuu bichaadha moo kan dhukkubsachiisee kan ajjeesu? Menatti. Eewuta ajjeesa gaafati dute eenyu si ajjeesa? Gaafata eenyu si dhukkubsachiisame? Dhaggeeffadhu amma. Nan dhaggeeffadha abbaa kunatti mi? Eenyu ajjeesa? Ustaas Baraan obboleessa koo sin jaalladha sin kabajaa. Na dhaga'i dhiifama waan si godheef dhiifaman baradhe asii sin jaalladha amma booda na dhaga'i. Na deebisa wale. Sadarkaa waaqaatiin dhiisi. Namni akka keetii dooktarri barate tokko garuu nama gaarii taanaan marfeesi dhukkubsu si waraanaa. Eenyu nama dhukkubsachiisa ree tole Waaqayyo nama Yesuus na Waaqayyo jettee Waaqayyo nama dhukkubsachiisu eenyu nama dhukkubsachiisa. Amma gaaffiitti sin hirkaa dhumee Ustaas Baraan. Lakki gaaffii sin fayyisa jettee erga fayyisuu dandeessu. Eega gaaffii fitte silaatee garee shaadaa waliin ga'ee baa gara kaan dabarsa. Gaaffiin koo seexaanni gaafa ajjeesu Waaqayyo Yesuus fayyisaadha malee ajjeesaa miti. Yesuus fayyisaadha malee ajjeesaa miti. Seexaanni ajjeesu jedhe. Seexaanni Seexanni ajjeesaa Yesuus fayyisaa. Ela kompeer godhi kan. Hojiin jara iyyuu lama. Seexanni ajjeesaadha Yesuus fayyisaadha. Seexaanni Waaqayyo mootii ajjeesaa jira jechuudha. Paawuloos warri guguddaan Yesuus dabalatee jira. Seexaanni Waaqayyo mootii akka biyya ajjeesu gochaa jira. Waaqayyo nama hambisuu dadhabee maaliif du'aa irra redam? Isi miseji di sadi kara kasi sama na jalkaba. Miseji ila adiso amma dugadu bachuu konsiptima. Amma dugadu bachuu konsiptima. Adiso yen miseji tokko lama dubbiseera. Insobwan ata umma malee. Garee shaadaa hunda nattarate. Awwallaalaadha. Garee shaadaa hunda nattarate. Wallahi lubbuu kee baraaruuf jenneeti malee kan akkasirratti akkuma doktorri nama dhukkubsataa tokko irratti walitti. Ya, spesialis. Yesuun hojii isaati mul'ifara. Fayyisuuf malee nuti si miidhuuf miti kan akkasirratti taane kana hubadhu wallahi si miidhuuf miti. YouTube garee shaadaa subscribe gochuun dagatina.